Video kun warroota bilbiloota Samsung qabdan hundaaf kan hojjetamedha. Egaa yeroo amma kana Samsungin update haarawaa tokko galakkisee jira. Namoonni baay'eenis video irratti hojjechaatiin jiru. Innis Samsung One UI 7 update jedhamee kan dhufedha. Egaa baay'een keessan akkuma beektan kanaan dura Samsungin bilbiloonni Samsung jedhaman hundi isaaniitu One UI 6.1 version turan jechuudha. Update haarawaa amma Samsung godhee irratti immoo Samsung One UI 7 galakkifamee jira. Kanas warroota bilbiloota Samsung qaban hundaafiyyuu updating kun ni dhaqqaba jedhee jira Samsungin. Asirratti garuu of eeggannoo gochuu qabdan lama isiniin dhaqqaba. Bilbila keessan osoo hin dhabin wantoota kanneen lamaan osoo hin beekin updating godhina bilbila keessan. Sababni isaas bilbiloonni asirratti argaa jirtan kunniin hundumtuniyyuu update kanaaf eligible dha yookaan immoo heeyyama argatanii jiranii Samsung irraa update yoo godhan Samsung One UI 7 version kana update argachuu ni danda'an jechuudha. Kanaan dura akkuma baay'een keessan beektan Samsung One UI 6.1 version dha kan ture jechuudha. Baay'een keessan ni beektanii hundi isaaniiyyuu bilbiloonni Samsung One UI 6.1 version turan jechuudha. Amma immoo gara 7tti ol guddiseetiin jira. Update kana argachuu ni dandeessan. Bilbiloonni asirratti argaa jirtan kun Samsungin 15 garuu warroonni bilbila Samsung 15A yookaan A50 harkaa qabdan jechuudha. Warroonni Samsung A15 harkaa qabdan hundi keessaniyyuu updating kun isin dhaqqabee jira yookaan isin dhaqqabee hin jiru. Baay'een bilbiloota Samsung A15 hin dhaqqabne updating kun eligibility ji'a itti aanu keessatti Samsungin ni dhaqqaba jedhee jira. Bilbiloota Samsung kana garuu update gootanii version kana yookaan immoo update haarawaa kana argachuu keessaniin wantoota baay'ee irraa fayyadamuu dandeessanii bilbila Samsung illee akka iPhone'itti akka bilbila iPhone'itti touch screen isaa wantoota baay'ee update gochuu dandeessanii interface isaa wanti baay'een version kana keessatti bilbiloota update goonee argine irratti baay'ee tokko murteessaadha yookaan ni bareeda. Saffisni screen bilbilaas hedduu tokko version kana update kana warroota bilbiloonni argatan hedduu irraa fayyadamaatiin jiru. Garuu of eeggannoo gochuu qabdan lamatu jira. Bilbila keessan dhabuu dandeessanii kanaafi video kan hanga dhumaatti yoo daawwattan sirriitti barnoota kanarraa fayyadamuu dandeessan. Of eeggannoon isin gochuu qabdan lamaan maalidha? Video kana keessatti isiniin dhaqqaba hanga dhumaatti na faana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sofa Marappe bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa video har'aa keessatti waa'ee bilbiloota Samsung irraa update haarawaa Samsungin galakkisee One UI 7 version irraa ni haasofna. Maal fakkaata interface isaallee akkam akka jiru hamma tokko isinitti agarsiisa. Garuu irra caalatti update kana updating godhina waan jedhu recommend isiniif gochuu barbaada. Sababni isaa maalidha? Wajjin ilaalla bal'inaan jechuudha. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati kan teknooloojiidhaan itti wal bartan hojiiwwan online fi kan kana fakkaatan barnoota teknooloojiidhaan wal qabate kamiyyuu asirraa argattan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa bilbiloonni Samsung hundi isaaniitu jechuun ni danda'ama. Samsung A15 alatti jechuudha. Samsung A15 hin arganne hanga ammaatti eligibility. Garuu of eeggannoon isin gochuu qabdan maalidha? Samsungin update kana galakkisee jira. One UI 7 update kana galakkisee jira jechuudha version kana. So garuu update yoo gootan version kana argachuu dandeessan. Miidhaan isin irraan gahu garuu lamatu jira. Tokkoffaa baatirii bilbila keessanii baatirii bilbila keessanii hedduu tokko ni fixa. Osoo baatirii bilbila keessanii fuuliin godhin update kana yookaan immoo version kana yookaan immoo Samsung update haarawaa galakkifame kana gonkumayyuu update godhina. Bilbila keessan dursitanii fuul gochuu qabdan baatirii bilbila keessanii godha waan ta'eef jechuudha. Jalqaba irratti of eeggannoo isin gochuu qabdan isa kanaadha. Bilbiloonni Samsung update kan argatan immoo asirratti isiniif kaa'ee jira ilaaluu dandeessan. Bilbiloonni kunniin update argatanii jiranii update gochuu ni dandeessanii updateedhaaf garuu eligible ta'anii jiranii Samsungin bilbiloonni kunniin hundumtiniyyuu update gochuu ni dandeessanii version haarawaa kana yookaan immoo update haarawaa One UI 7 version kana argachuu ni dandeessanii. Kan kanaan dura ture Samsung One UI 6.1 ture amma garuu gara One UI 7 version jijjiireetiin jira. Kanaafiyyuu of eeggannoo isin gochuu qabdan baatirii bilbila keessanii osoo hin guutin bilbila updating godhina. Iddoo kanatti bilbila keessan yookaan immoo baatiriin bilbila keessanii kan xumuramu yoo ta'e update kana osoo hin argatin bilbila keessan sat. Kanaafiyyuu bilbila keessan dhabuun keessaniin duratti of eeggannoo godha. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffata kan koo
recommend kan isiniif godhu isa kanaadha. Bilbila keessan amma updating godina. Warroonni keessattuu Samsung A15 harkaa qabdan gonkumayyuu updating godina. Sababni isaa maalidha naan jechuu dandeessanii yeroo update gootanitti rakkoon kun isin qunnamuu danda'a. Yeroo update godhee sistemni kun update godhee iskiriinii bilbila keessanii irratti basmara 2 kan asirratti argaa jirta jechuudha. Haala kana bilbila keessan ni dhabdu. Kanaafiyyuu bilbiloota Samsung hunda irratti iyyuu hamma updating kun normally sirriitti hojjechuu eegaluutitti 6 eega. Ergasii immoo update ni godhatu. Rakkoo tokko hin qabu. Namoonni baay'een karaa TikTokiitiin, karaa YouTubeetiin, karaa hundaanuu update kana irratti viidiyoo yeroo hojjetan argeetiin jira. Viidiyoowwan isaanii laaltanii update godhadha yeroo jettan bilbilli keessan akkana ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu of eeggannoo irraa gochuu qabdan isinii jechuu barbaada. Egaa updating kun yeroo normaal ta'ee seeraan gallakkifametti bilbila keessan update godhadha isiniin jechuu barbaada. Keessattuu bilbila Samsung A15 jedhamu update gochuuf yaadadha. Bilbili kan koo Samsung A15 dha. Garuu updating kun nan dhaqqabne. Warroonni bilbila Samsung A15 fi kanneen biraas harkaa qabdan warroonni updating kun isin dhaqqabin ni jira. Ji'oota itti aanan lamaan keessatti gallakkifne jedhanii jiranii. Garuu bilbiloota asirratti argaa jirtan kanneeniif gallakkifne jirra. Eligible ta'ee jira. Update godhachuu ni dandeessan jedhaniitiin jiranii. Garuu isin update gochuudhaaf yeroo yaaltanitti rakkoowwan duratti isinitti hime lamaan isinirra dhaqqabuu danda'a waan ta'eef yeroodhaan eegaatti suuta jedha update godhadha. Update godhachuu ni dandeessan isiniin jechuu barbaada. Xumura irratti garuu warroonni bilbila Samsung harkaa qabdanii fi biyyoota guddatan kanneen akka Awurooppaa, kanneen akka Ameerikaa fi kanneen kana fakkaatanitti bilbila san bitatan jechuudha. Dameewwan isaanii irraa bitatan biyya alaa keessa warroonni jirtan jechuudha. Updating kunillee rakkoo yoo kan uumu ta'ee bilbila keessan irratti deemtanii kaampaanii bira dheeqxanii yookaan immoo damee isaanii bira dheeqxanii isiniif sirreessuu ni danda'anii update kana isiniif sirreessuu ni danda'a. Warroonni biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti argamtan jechuudha. Warroonni biyya keenya keessatti argamtan ammoo eenyuyyuu achi jedhee isin laaluu hin danda'u waan ta'eef bilbila keessan isin jalaa hafuu danda'a. Haala kanaan iskiriinii bilbila keessan irratti sararoonni buleen lama ni mul'atu yoo ta'e bilbila keessan sirreessuun sooftiin isaa ni dhiba. Kanaafiyyuu of eeggannoo irraa akka gootaniin barbaada. Viidiyoo kan koo kanarraa keessatti gabaabinatti verjiinii haarawaa Samsungiin gallakkise yookaan immoo update haarawaa Samsungiin gallakkise waan UI 7 update irratti hamma tokko ibsa akka argattan abdiin qaba. Akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Viidiyoo kana isiniif hojjedheef isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaan naa tura.